Filiphiyoosi boqonnaa tokko lakkoofsa 12 baafadhaa. Obboloota koo wanti anarra ga'ee kun wangeela bal'isuudhaaf ba'eessa godhee hojjechuu isaa akka beektan nan barbaada. Ani Kiristoosiif jedhee hidhamuun koo warra mana mootummaa warra Roomaa keessaa hundumaa namoota warra kaan hundumaa biratti beekameera. Sababii ani mana hidhaatti galfameef obboloonni garri caalan gooftaa amanatanii dubbii Waaqayyoo sodaa malee dubbachuudhaaf caalaa ija jabaatan. Jarri tokko hinaaffaa irraa anaan morkachuu irraa kan ka'e Kiristoosin hin lallabu, warri kaan immoo fedha gaarii irraa kan ka'e Kiristoosin hin lallabu. Warri jaalala gaarii irraa kan ka'e kana godhan wangeelaaf akkan falmuuf as kaa'amuu koo hin beeku. Warra keeka ofii isaanii duukaa bu'anii yaada jallaadhaan Kiristoosin lallaban garuu hidhamuu koo irratti rakkina kaasuu yaadu. Fakkeessuudhaanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u akkuma fedhe ta'ee karaa fedheyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa. Ani kanatti nan gammada, si'achi itti nan gammada jedhe. Kun kadhata keessaniin gargaarsa hafuuraa Yesuus Kiristoosin gara hiikamuutti akka na geessu nan beeka. Karaa tokkoon illee akka hin yellaasifamnetti dhimmee nan eeggadha. Nan abdadhas jiraachuu kootiinis ta'ee du'uu kootiinis ta'ee kanaan dura akkuman gochaa ture ammas guutummaa namummaa kootiin guddina Kiristoosiif hojjechuudhaaf ija jabina guutuun qaba. Anaaf Kiristoos jireenya kooti, du'uun immoo bu'aa kooti. Itti fufee lafa irra jiraachuu kootiin caalatti hojii ija qabu nan hojjedha yoo ta'e garuu waan ani fudhadhu hin beeku. Yaadni koo waan lama irratti wal rukutaa. Ani biyya lafaa kana dhiisee adeemu Kiristoos bira jiraachuus nan hawwaa. Kunis anaaf hundumaa irra caala hin wayya ture. Haa ta'uyyuu malee biyya lafaa kanarra ture jiraachuun koo isiniif caalaa barbaachisaadha. Ani isin biratti hafee isin amantiitti akka guddattanii fi akka gammaddanitti hunduma keessan bira bubbuluuf akkan jiru amanadheera beekeras. Deebi'ee dhufee yommuu ani isin biratti argamu isin karaa Kiristoos Yesuus anaan of jajuudhaaf caalaa sababiin qabaattu lakkoofsa isa dhumaan isinii dubbisa. Hamma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'uufit jiraadhaa malee waan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokko iddoo keessanii utuu socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argameef akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin arguu, yoon dhufuu baadhees akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkollee warra isinitti ka'an sodaattanii raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqa biraa isiniif kenname. Kunis warri isinitti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessaniin agarsiisaa. Kiristoos amanuun keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uun immoo isinii kennameera. Kanatti dhama'uu koo akkuma kanaan dura anarraa argitan ammas waa'ee kootiif dhagaa jirtan isinis itti dhama'uu hin dandeessu jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Dheeresseen dubbisee egaa namni dhagaa ture yeroman dubbisuyyuu waa isaa gala. Ergaa lakkoofsa 27 irra jirudha. Hamma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'uufitti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Mata duree akkas jedhu qabadhaa. Wangeelaaf jiraadhu barreeffadha. Warri barreessitan warri immoo barreessine ammasitti nama isin cinaatti garagalaati. Wangeelaaf jiraadhu naa jedhaani. Wangeelaaf jiraachuu, wangeelatti jiraachuu. Egaa kan barreesse ergamaa Phaawulos Xiimotewos wajjin ta'uudhaan warra mandaraa Filiiphoos keessa jiraatan. Egaa warra mandaraa magaalaan Filiiphoos keessatti argamu Maqedooniyaa iddoo jedhamtudha. Biyya Giriikii keessatti waldaa kiristaanaaf geggeessitootaaf daaqonootaaf amantootaaf warra mana Waaqayyoo keessatti hojiin itti kenname warra amananii gooftaa duukaa bu'an isaan kanaaf caafame. Anaaf isin jechuudha har'ammoo. Kanaaf keessumaa waa'ee isaanii gooftaa Yesuusin galateeffachaa ture. Hojii Waaqayyoo isaan gidduutti jalqabe. Harka Waaqayyoo isaan gidduu jiru. Jaalala Waaqayyoo isaan gidduutti dhangalaase. Waa'ee waldaa sanaa
baay'ee galateeffataa ture, kadhataafis ture. Kanaan maal jechuu barbaadeeti Phaawulos waa'ee isaanii erga dubbatee waan baay'ee kaasee hojii gaarii Waaqayyo isin gidduutti jalqabeera. Isa kanaaf Waaqayyoon hedduun galateeffadha. Kanaaf amma guyyaa Yesuus deebi'ee dhufutti illee fiixan akka baasu nan amanadha jedheetu dubbata. Dhaloota Kiristoosiin booddee bara 60 hanga 61 gidduutti caafame jedha. Egaa utuu maleedhaa keessa jiruuyi ergaasaa kana kan warra mandara Filiiphuusiif barreesse. Achi keessa taa'ee akka gooftatti illee gammadan waan inni irra jiru waan keessa jiru bal'inaan ibsee Phaawulos. Kanaaf akkanaa kadhattan illee nan barbaadaa jechaani ture. As keessatti garuu waa'ee wangeelaa irra deddeebi'ee dubbata. Phaawulos wangeelatti akka isaan jiraatan nuyi warri gooftaatti amanne wangeelatti jiraachuun akka nurra jiru macaafni qulqulluun bal'inaan nutti hima. Kanaaf amma naalaa bal'ata waan ta'eef gaggabaabsuu yaalaa. Wangeela jechuun maal jechuudha? Wangeelaaf jiraachuu jechuun maal jechuudha? Akkamitti wangeelaaf jiraanna? Bu'aan wangeelaaf jiraachuu maali? Isa jedhutti dafeen isin fida. Namoonni wangeelaaf jiraatanoo namoota akkamiiti? An jedhuttan dafee isin fiduu barbaada. Egaa wangeela jechuun waanuma laman isinitti hima beektu. Wangeela jechuun oduu gaarii yookiin oduu gammachiisaa jechuudha. Kana jechuun waa'ee Yesuus Kiristoos isa du'ee, isa du'aa ka'ee, isa mirga abbaa jiru, isa deebi'ee dhufu, isa jireenya bara baraa kennu waa'ee Yesuus kanaa haasa'uudha. Wangeelaaf Yesuus gargar baafnee hubachuun nurra hin jiru. Wangeellis Yesuusis tokkichuma. Kanaaf caaffanni qulqulluun waa'ee Yesuus gadi fageenyaan nutti hima. Keessumaa wangeelonni arfan waa'ee Yesuus hojii inni hojjete, araara inni nuu buuse, fayyina akkamii akka nu fayyise macaafa bal'inaan nutti himudha. Kanaaf wangeelli ilma Waaqayyoo kun utuu dhumni hin ta'in duraan durseerree biyya lafaa hundumaatti akka lallabamuun irra jiru gooftaa Yesuus barsiiseera. Namni anaaf jedhee wangeelaaf jedhee jireenya isaa yoo kenne jireenya isaa hin oolfata kan jedhu gooftaa Yesuus waa'ee wangeelaa dubbateera. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Kanaaf wangeelli humna hojjetu kan of keessaa qabu humna Waaqayyooti. Oduu gammachiisaa duwwaa odoo hin taane, sagalee duwwaa odoo hin taane, humna geeddaru, humna fayyisu, humna haaressu, humna faradu, humna darbee bara hundumaa jiraatu. Humna akkasii akka ta'e nutti hima jechuudha. Kanaaf Roomaa boqonnaa 1:16 irraa argattu. Ani wangeelatti yeella'u inni maalidha? Inni humna Waaqayyoo ta'e Phaawulos. Kanaaf wangeelli nu of harkaa qabu. Inni itti lallabaa jirru kun, inni nu isinitti himnu kun oduu sabaraa miti. Oduu mootota harka jiru miti. Oduu warra barate harka jiru miti. Inni mataan humti isaayyuu humna hojjetu kan of keessaa qabu. Waa'ee ilma isaa Yesuus Kiristoos isa dhufee fannifamee, isa du'ee, isa du'aa ka'ee, isa mirga abbaa jiru, isa deebi'ee dhufu, isa kan ibsudha jechuudha. Kanaaf wangeela hiika isaa kanumaan an dafeerra darba. Wangeelaaf jiraachuu jechuun maal jechuudha? Egaa bara kana namoonni baay'een hojii isaaniif jiraatu, maatii isaaniif hin jiraatu, ofii isaaniitiifis hin jiraatu, biyyaafis hin jiraatu, garaa isaaniitiifis hin jiraatu, maqaadhaaf hin jiraatu, hiriyaaf hin jiraatu. Inni kaan immoo lakkii anaan namaan jiraadhu, ofiin jiraadhu, abaluufis hin jiraadhu jedha namoonni baay'een. Kanaaf wangeelaaf akka jiraan, wangeelaanis akka jiraan sagalee Waaqayyoo nutti hima. Kanaaf wangeelaan jiraachuu yookiin wangeelaaf jiraachuu jechuun maal jechuudha? Warra jettanii qabattaniif jireenya ofii kennanii Yesuus gooftaa akka ta'e amananii ofirratti moosisuudha. Jireenya ofii maal godhanii jedhe? Kennanii Yesuus Kiristoos immoo gooftaa foon ofii, gooftaa lubbuu ofii, gooftaa hafuura ofii godhanii gaafa Yesuusin ofirratti gooftaa godhanii fudhatan namni wangeelaaf jiraate jedhamu. Kanaaf namni jireenya isaa oolfachuu barbaada. Luqaas 9:23 jireenyi maal ta'a jala in fudhatama. Namni garuu anaaf jireenya isaa kennu jireenya isaa hin oolfataa. Kanaaf wangeelli warra jiraataniif ta'a. Warra hin jiraanneef hin ta'u, warra itti jiraateef ta'a.
Kanaaf sirriitti akka nu hubattan nan barbaada. Wangeelli kun jireenya barbaada. Jireenya nuu kennuudhaaf nuu caafame, nuu kenname. Kanaaf wangeelaaf jireenya keessan kennaa, lubbuu keessan kennaa, humna keessan kennaa, maallaqa keessan kennaa nuun jedha. Namni gaafa jireenya kennu jireenya keessa waan baay'ee jira. Namni anaafis wangeelaafis jireenya isaa yoo dhiise inni maal godha? Lubbuu isaa hin oolfataa jedhe gooftaan keenya. Kanaaf jireenya ofii guutummaatti kennuufi jechuudha wangeelaa jiraachuu jechuudha. Namni wangeelaa jiraatu maaliin beekama jechuudha? Jireenya isaa kenna, yeroo isaa kenna, humna isaa kenna, yoo danda'ameefillee lubbuu isaa kenna jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus ulaagaan ittiin duuka buutuu koo taatan keessaa inni tokko yoo jireenya keessan kennitanidha. Namni jireenya isaa wangeelaa kenne wangeelaaf jiraata. Namni jireenya isaa wangeelaan kennine garuu wangeelaa jiraachuu hin danda'u. Wangeela dhaga'uu hin danda'u. Wangeelaaf abboomamuu hin danda'u. Kanaaf wangeelaaf jiraachuu jechuun abboommota isaa eeguu jechuun barreessa warri barreessitan. Wangeela jiraachuu jechuun wangeela kana dubbisanii duwwaa dhiisuu jechuu miti. Itti jiraachuu jechuudha. Waaqayyoon ulfeessuu jechuudha. Rakkina keessatti illee amanamaa ta'anii dhaabachuu jechuudha. Wangeelaaf namoonni gaafa jiraatan wangeela lallabu. Kanaaf wangeelaaf jiraachuun jireenya qulqullummaa wajjin wal qabata. Macaafni qulqulluun keenya qulqulluudha. Gooftaan keenya Yesuus qulqulluudha. Kanaaf Phexros duraa keessatti boqonnaa tokko lakkoofsa 15 ilaaltan inni sin waame qulqulluudha. Isinis maal ta'a? Qulqulloota ta'aa nuun jedha. Kanaaf wangeelaa jiraachuu jechuun isaaf qulqullaa'uu jechuudha. Nama jinaatti garagalaati. Kan namni hin rabne odoon dubbadhu garagalaati. Wangeelaaf jiraachuu jechuun jedhaani isaaf ajajamuu jechuudha. Qulqullaa'uufii jechuudha. Waaqayyo gaa hunda keenya maalitti nu waame? Qulqullummaatti nu waame. Maalitti nu waame? Ulfinatti nu waame. Maalitti nu waame? Guddinatti nu waame. Jireenya daangaa hin qabne, jireenya bara baraatti nu waame. Jireenya ishee xiqqoo kana keessa gara jireenya isa bal'aatti akka nu dhufnuuf ilma isaa kana nutti erge jechuudha. Kanaaf namni isa qabu maal qaba? Jireenya qabaa jedha macaafni qulqulluun. Namni Yesuus hin qabu doolaarii caalaa, mana caalaa, konkolaataa caalaa, biyya caalaa, lafaa sirbaayaa argachuu caalaa maal qaba? Namni Yesuus qabu jireenya qaba. Kanaaf wangeelli warra jiraataniif barbaada. Bara ammaa kana namoonni wangeela lallaban baay'eedha na wajjin. Namoonni wangeela dhagaanis baay'eedha. Waaqayyoof galatu barrichi bara wangeelaati. Xinnaanis guddaanis olaaltan hin lallaba. Miidiyaa irraa hin lallaba. Garuu wangeelaaf jiraachuun immoo ammam? Wangeela lallabuun, wangeela dhaga'uun dhimma biraati. Wangeelaaf jiraachuunis dhimma biraati. Namni kamiyyuu ka'ee waa'ee Yesuus haasa'uu danda'a. Itti jiraachuu dhiise. Yesuus karaadha, Yesuus jireenya, Yesuus ulfina, Yesuus jireenya bara baraa hin kenna jedhee ofii itti galuu dhiisuu danda'a. Namoonni baay'een Yesuus Kiristoos waa'ee isaa beeku, Yesuusin garuu wal hin beekan. Namoonni waa'ee isaa beekan garuu waa'ee isaa hin odeessu. Warri garuu qaamaan isa beekan isaaf jiraatu. Kanaaf amma Waaqayyo warra naa jiraatan barbaadaa nuun jedhaa jira. Warra odeessan caala, warra lallaban caala, warra nabaatanii deeman caala, warra naa jiraatan barbaadaa jechaa jira. Akka Phaawulos fa'a warra jiraataniif anaaf Kiristoos jireenya kooti. Argitanii? Anaaf maal? Yesuus maal kooti? Jireenya kooti. Kanan jiraadhuufis, kanan deemuufis, kanan du'uufis isa. Kana jireenyi koo. Kanaaf Phaawulos eenyuuf akka jiraatu beeka. Eenyuuf akka hidhame beeka. Eenyuuf akka ari'atamaa jiru beeka. Nama waa'een jireenyaa isaa galeedha Phaawulos. Kanaaf waan biraa isin hin dhibini wangeelaan jiraadhaa. Sakaan keessaa baati. Wangeelatti jiraadhaa jedheetu namoota yeroo sana jiraniif har'a jiraniif caafu. Akka warra wangeela fudhatanitti wangeelichaan jiraadhaa jedhe.
isa kaan sinin dhibin kanar wangeelli maal jedha jedha wangeelumaan jiraadhaa ittiin jechaa ture. Kanaaf wangeelli rakkina keessatti illee kanaaf wangeelaaf jettaniidha. Qorumsoo isinitti rakkinnoo isinitti dhufe illee danda'a jedha. Kanaaf wangeelaaf jiraachuun isaaf abboomamuudha, isa ulfeessuudha, isaaf iddoo kennuudha, yeroo kennuudha, jireenya kennuudha, isaaf qulqullaa'uudha. Isa kana kanumaan handa feerra darbuu barbaada. Maaliif wangeelaaf jiraanna? Qabxii sadii isinitti madamaa barreessaa. Tokkoffaa nu fayyise. Mee nu fayyiseedha. Isa nu fayyise kanaaf jiraachuun nurra jira. Isa nu du'e kanaaf jiraachuun nurra jira. Garaa keenyaaf akka jiraannu nu waamne. Maqaadhaaf akka jiraannu nu waamne. Haalota tokko tokko laallee akka jiraannu nu waamne. Akka dhugaa wangeelaatiif jiraannu garuu waamamneerra. Inni itti waamamne kun garuu immoo sanu jeese miti sanu fayyisedha. Sanu xureesse miti sa xuraa'ummaatti nu bilisa nu baaseedha. Sanamaa gadi nu godhe miti sanamaa ol nu godheedha. Sa awwaaratti nu dabale miti sa awwaara keessaa nu kaaseedha. Haleluuyaa. Merga keessa mirga ol kaasaa ofiif hin jiraadhu wangeela fan jiraadha jedhame. Amma namoota wangeelaa jiraatan dhaloota har'a ganama kana murteeffatanii sii ba'an. Biyya kamoon hojii koo keessatti dhugaadha fan jiraadha. Wangeela fan jiraadha. Lafa nagadutti wangeela fan jiraadha. Maatii koo gidduutti wangeela fan jiraadha. Waldaa yoo naqe wangeela fan jiraadha. Warra jedhanii murteeffatan namoota barbaada Waaqayyo. Meesni harka kee ol kaasi wangeelaaf nan jiraadha. Sinaa gargaaru Waaqayyo. Barrichi baratti namni baay'ee wangeelaa jiraachuu dagatedha. Baratti dubbii Waaqayyo dubbii namaa namni itti godhee fudhatedha. Kanaaf wangeelichaan akka jiraan wangeelichatti akka jiraan isaanis akka qulqulloom isaanis deemsa keenya akka eeggan macaafni qulqulluun nutti hima. Nu fayyise. Wangeelli kun wangeelaarra namni baay'een itti qoosu kun wangeela amma namni gatiitti kennuu dide kun ittiin nama taane ittiin jireenyatti dhufne ittiin dukkanni keenya ifatti geeddarame. Kanaaf utuu wangeelli biyya keenya seenne utuu wangeelli mana keenya seenne nuyi nama akka har'aa kana miti as hin jirru. Yoo wangeelli gaafa dhufe biyyaaf nagaa fidee dhufe, fayyina fidee dhufe, araara fidee dhufe, obbolaan wal lolan araarse. Lafa wangeelli jiru hidhaa seexanaatu hiikame. Lafa wangeelli jiru maatii nagaa dhabee nagaa argate. Wangeelli nagaadha, wangeelli jireenya, wangeelli ulfina. Warra isaa jiraatanii barrayyuu nagaa laata. Arrayyuu warra isaa jiraatanii karaa agarsiisa. Merga keessa ol kaasaa wangeelli jireenya jedhaayyaan. Kan nu fayyiseessa. Kanaaf jiraachuuf inni nurra jira. Kan nu dhiige wangeelli kun ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos matuma isaati. Kanaaf nu warri waamamnerree wangeela akka lallabnuuf Waaqayyo nutti hime qajeelfama kana bartootaa kenna. Wangeela lallabaa of lallabaan jedhe. Kanaaf bara Phaawulos hidhame biyya Roomaa keessatti namoonni baay'een isaanii karaan taane karaa jallinaan wangeela lallabuu yaalaa turan. Karaa biraatiin kaan fakkeessuudhaaf, kaan ittiin nyaatanii buluudhaaf, kaan immoo hidhamuu isaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf. Ani garuu waa tokkon jedha kanarratti namoonni wangeela lallabna jettan siniif ergaan ani qabu akka barbaaddeetti lallabaa garuu Yesuus keessaan haalaan gatinaa. Sababiin isaa Yesuusidha wangeelli jedhame. Yesuus duwwaan haa lallabamu. Gaafa Yesuus irratti lallabamu, mana kee irratti lallabamu, gaadaa keetti lallabamu, biyyaati keessatti wangeelli gaafa lallabamu namni hidhaa seexanaarraa bilisa ba'aadheem. Dhukkuba HIV irraa bilisa ba'aadheem. Kaanserii irraa bilisa ba'a. Humna abaarsaarraa bilisa ba'a. Siimlaan kana dhaganama kana humni wangeelaa mana kee irratti, dhala kee irratti, jireenya kee irratti, hojii kee irratti ol qabatu harka keessa irratti haamowwame. Mee wangeela jedhaayyaan. Wangeelli kun eenyudha? Ilma Waaqayyo Yesuus mataa isaati. Lallaba biraan qabu. Wangeela kanaaf ani hidhame. Wangeela kanaaf gatii baasaa jira. Wangeela kanaaf immoo nan du'a. Dhaloota wangeelaaf du'an barbaada Waaqayyo. Dhaloota wangeelaaf jiraatan barbaada Waaqayyo. Umurii jiraattu keessatti sii kadhachuun barbaada.
wanjiraattu umuriitti koo kana keessatti jiraate sasii fannifame sasii du'e sasii dhiige sanama si godhe isa bakka abbaa bakka haadhaa bu'ee anuu sii jira dhala koo jedhe mirga abbaan sii deeme sadeebee dhufuuf jiru Yesuusin barri kee haa qaqqabu. Merka ke ulkaasi yaa Yesuus jedhame siifan jiraadhaa na gargaari jedhaa sinii kadhadhu maqaa Yesuusin nama wangeelaa ta'e nama Kiristoosiif jiraatu ta'e nama maqaa keetiin jiraatu akka hin taane olkaas nama garaaf jiraatu akka hin taane nama haala garaagaraa laalee jiraatu akka hin taane nama wangeelaan jiraatu si haa godhu Waaqayyo. Kiristaanni wangeelaan jiraachuu qaba. Qajeelfamni kiristaanaa kenname wangeelaan akka jiraannu. Amma namni baay'ee wangeelaaf hin jiraannu wangeelas hin dhageenyu waan wangeelli jedhu dhiisneerra taratiitti geeddarreerra namaa dubbifna malee of hin dubbifnu namaa himna malee of hin himnu. Kanaaf wangeelli itti jiraachuu barbaada. Wangeelli eenyuuf ta'a? Kiristoos eenyuuf ta'a? Keessumaa warra itti jiraateef ta'a. Warra itti buleef ta'a. Argitanii seexanni yeroo isheetti warra itti buleefu taateetti. Warri harka qaallutii dhuftan isheenoo maal taatiyyuu miti nuu taateef jedhanii jala gangalatan tuu taateefi namnuu dhiiseeyyuu nufu ture. Garuu nuu taadhani namni baay'een wangeelatti amanuu dhiisee seexanatti dhaqee kooluu kan gale baay'een. Gaafa wangeelli inni caalu garuu baadiyyaa seenu magaalaa seenu godoon seexanaa hundumtu hooluu jalqabe. Barri natti dhufe jechuu jalqabe. Sababii isaa seexana keessa jireenyi hin jiru wangeela keessa garuu jireenya hin jiru. Mee Yesuus keessa jedhaa jireenya jira jedhaa mee yaadu. Kanaaf isaa manne kanaaf wangeelaaf kan jiraannu nu fayyise. Hidhaa seexanaarraa nu fayyise. Hafuura suusii biyya lafaarraa nu fayyise. Nuyi garuu dinnee itti deebine. Harrayyuu wangeelichi hin fayyisa. Warra amane hin fayyisa. Hidhaa kamirraa hin fayyisa wangeela. Wangeelaan hin fayyisu taanaan na dhageessirritti macaafa qulqulluun hin fayyitu taanaan ilma Waaqayyoo isa du'een hin fayyine taanaan ergaa raajiin hin fayyitu zayitiidhaan hin fayyitu bishaaniin hin fayyitu sooftiidhaan hin fayyitu ashaboon bishaaniin hin fayyitu Yesuus Kiristoosin hin fayyine taanaan qoricha addunyaa kanarraa iddoo kan dhaqii fudhadhu hin fayyitu mana xibaaraa dhaqi hin fayyitu kan nama fayyise kan nuu dhiige kan boolla du'aa keessaa nu baase kan nama nu godhe Yesuus. Wangeelli ilma Waaqayyoo Yesuus anaaf mana kee fayyiseera. Mee wangeelli na fayyiseera jedhaa waan na fayyiseef nan jiraadha jedhaa. Isti warri fayyitan dhuguma wangeela kanaan dhuguma wangeela kanaan lapheen koo fayye jireenyi koo fayyeera gaa'illi koo fayyeera hojiin koo fayyeera mul'anni koo fayyeera. Warri jettan amma sinii ballallaba humna wangeela kana keessa jiru jireenyi kee kufee hafan manni kee kufee hafan jireenyi kee diinagdeen kee kufee hafan. Beekadhu wangeelli fayyisa jedha. Maal godha? Jiraadhuuf hin fayyisa. Kanaaf lallaban kanaaf yoo hidhaman ittiin dhaga'amu yoo reebaman ittiin dhaga'amu yoo arrabsaman ittiin dhaga'amu yoo dhagaan tumaman ittiin dhaga'amu maal ennaan anaan wangeelli jireenya kooti isan lallabu taanaan naaf wayyoo jedhe Phaawulos. Isan lallabu taanaan naaf wayyoo. Kanaaf akka lallabuuf waamameera akka lallabuuf filatameera. Warri wangeelaaf jiraatanii amala tokko qabu. Waa'ee wangeelaa haasa'u gabaatti haasa'u karaa irratti haasa'u yoo seenan isaa hin haasa'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akka nama machaa'etti wangeela akka lallabu bara dhumaa keessa jirta. Utuu wangeela lallabin akka duune ulfinni tokko dhumeesse haariidha. Meerka galgaas yaa Yesuus jedha. Utuu wangeela ilma kee lallabin jedha. Yaa abbaa jedhame na gargaari jedha. Utuu Yesuus hin lallabin hin du'in. Koo jireenya keerraa Yesuus hin lallabamin akka dhalattetti hin du'in. Eebba guddaan sin eebbise. Kanaaf jireenya nu fayyise. Maaltu cubburraa nama fayyisa? Otoo wangeelli hin dhufne. Tarii amma ta'e qorichaa adda addaa fudhannee dhukkuba mataarraa garaacharraa dhiibbaa dhiigaa garaagaraarraa nutti furee fooyyofnee fayyuu dandeenya.
dhukkuba hamaa guddaa kan qabu dhalli namaa cubbuudha. Cubbuurraa nu fayyisuuf dhufe gaa Yesuus. Wangeelli isa kamoottan isa nama fayyisu. Maalirraa? Cubbuurraa. Cubbuun immoo dhukkuba fide, dhukkuba maqaa isaa beekamu hin beekamu. Yeroo malee du'uu fide, maraatummaa fide, karaatti hafuu fide. Kanaaf nu fayyise, kanaaf jiraadhu. Isa si fayyiseef jiraadhu. Isa nama si godheef jiraadhu. Saadha qe'ee abbaa qe'ee si godheef jiraadhu. Isa akka ati nyaattee bultu godheef jiraadhu. Wangeellutu gara koof gara kennumne hin jirru. Kanaaf wangeelaaf kan jiraannu waan nu fayyiseef. Warri ittiin hin fayyine hin jiraatan, warri ittiin fayyan garuu jiraatuuf. Lammaffaa isaaf waamamne waan ta'eef. Phexros isa duraa 2:9 dukkana keessaa nu waame, dukkana limixii keessaa nu waame, akka isaa jiraannuuf nu waame Waaqayyo. Faarsinee duwwaa akka galluuf nu waame. Kanaaf amma jireenyatu nu harkaa badaa dhufe. Amma namni faarfannaa of harkaa qaba, lallabas of harkaa qaba, ergaas of harkaa qaba, jireenya garuu of harkaa gataa dhufe. Ani waa tokkoon kadhadha, faarfattanii lallabdanii raanyee dinqii goone galgala keessa isin hin beeku Waaqayyo akka nuun hin jedhe. Waaqayyo kan inni barbaadu naaf sinirraa jireenya. Naa jiraatteettaa jedha, naa lallabdeettaa caalaa. Waldaa naa dhaqxeettaa caalaa naa jiraatteettaa nuun jedha. Jiraattee wangeela kanaaf, jiraattee dhugaa sii caafameef, jiraatteettaa ilma Waaqayyo isa sii kennameef. Isa kana gaafatamna gaa guyyaadhuma. Kanaaf isatti waamamne. Inni nu waame kun qulqulluudha. Inni nu waame kun isa mudaa qabu miti, isa mudaa hin qabnedha. Kanaaf warra mudaa hin qabne taanee fuula isaa duratti akka deddeebinu barbaada. Kanaaf adaraa keessan duutanii kaatanii wangeelaan jiraattan. Har'adha wangeelaa jiraachuun. Sirriidha namaan jiraattan. Sirriidha jaarsa waldaaf raajii waldaaf hin jiraattan. Namoota nan dhagaa abaluufan jiraaddaani. Kanaaf oo natti dubbate dhimma isaan qabu wedhu. Yoo ishiin natti dubbatte waldaan natti dubbatte dhimma isheen qabu waldaadhaafan jiraaddaani ofiifan jiraaddaa. Firoota koo sirriidha. Yaadi isin kennitan garuu gaafa wangeelaa jiraachuu jalqabdan namootaafis of eeggachuu jalqabdu. Yoo namni wangeelaan jiraanne mana isaaf hin jiraatu. Dhala isaaf hin jiraatu, ofii isaaf hin jiraatu. Garuu namoonni baay'een wangeela dhiisanii waan yeroo muraasaaf ishee gargaartu duwwaat humna isaanii yeroo isaanii fixu. Kanaaf adaraa keessan gooftaa keessan duwwaaf jiraadhaa biyya lafaa kanarratti. Isa sadaffaa isa dhumaa maaliif wangeelaaf jiraan? Wangeelumna Waaqayyo fayyisuudha waan ta'eef. Hinnumna Waaqayyootti ittiin qaana'u yeroo lallabu yeroo waa'ee isaa dubbatu kana jechuun waa'ee Yesuus. Wangeelli lallabame kan jedhamu gaafa waa'een Yesuus namatti himame. Namni immoo gaafa waa'ee Yesuus dhaga'u qalbii jijjiirrata. Of arga, of ilaala, hin dammaqa. Wangeelli biraan illee jiru garuu namooti wangeela biraa fidan isinitti lallaban abaaramoo haa ta'an jedhe Phaawulos. Ameerikaan wangeela ta'uu hin danda'u. Makiinaan wangeela ta'uu hin danda'u. Isa yoo hojjenne yoo tattaafanne bira ga'uu dandeenya. Kanaaf wangeelli badhaadhinaa baratti guute. Gooftaan badhaadhoo foonii akka taanuuf miti kan inni dhufe. Badhaadhoo hafuuraa akka taanu. Erga badhaadhina hafuuraa badhaadhinee badhaadhina foonitti illee dhufuu dandeenya. Namni baay'een amma hafuuraan deegaadha, fooniin immoo sooressa. Maal waa'ee baasareedhaaf macaafni immoo namni biyya lafaa hundumaa buufate lubbuu isaa yoo dhabe. Kana jechuun soorome, kana jechuun beekame, kana jechuun addunyaa kanarratti harki rukutamee fi abbaa kaampaanii, abbaa warshaa, abbaa VAT, abeetii jedhamee biyya kana hundumaa keessa beekamtee ajandaa samiirraa sin beeku taanaan maal waa'ee baasan. Kanaaf wangeela badhaadhinaa, wangeela waa'ee biiftuu gadi duwwaa,
yeroo itti lallabamu yeroo kana keessa jirra. Kanaaf Iyesuus Kiristoos in lallabamne taanaan rakkina guddaa keessa galti waldaan kiristaanaa. Kufaatiidhaaf kan nu saaxile wangeelli lallabamuu dhiisuudha. Waldaa keessatti namoonni gaafa wangeela dhagaan silaa garaan isaanii hin fayyu, hafuurri isaanii hin fayyu. Bara ammaa kana Kiristoos sobaa baay'een lallabamaa jira waldaa keessatti. Kanaaf Kiristoos inni sirriin gaafa lallabamu hafuurri namaa hin fayya, ilaalchi namaa hin fayya, diinagdeen namaa hin fayya, gaa'illi namaa hin fayya. Ilmi Waaqayyo nu fayyisuu dhufe. Kanaaf wangeelli ilma isaa kun isa fayyisuudha, isa oolchuudha, isa of galchuudha. Hin humna qaba. Wangeelaan hin fayyine taanaan maaliin fayyina? Mee nama sin jinaatti garagalaati maaliin fayyitee jedhaani? Maaliin fayyuu barbaaddaadhaani? Namni wangeelaan hin fayyine taanaan maadhaan hin fayyu. Dhuguman isinitti wangeelaan hin fayyitan taanaan maqaa kee ammaa kaakayyutti waame manatti galtu algaa kee ansoolaa kee seleeperii mana keessaa qabdu taantelii mana keessaa qabdu hunda ishii waame hin fayyitooti. Wangeelaan namni hin fayyine sagalee raajiin hin fayyu. Kanaaf yeroo baay'ee xiyyeeffannoon koo maqaan koo raajiidha, namatti raajuuf hin ariifatu. Namni wangeelaan hin fayyu taanaan raajiidhaan hin fayyu. Ageessani nama wangeelaan fayye garuu gaafatti raajuu ergaan raajillee lafatti hin godhu irratti dafee ija godhata. Nama fayyetti lallabuun sinnifu, nama fayyee raajuun sinnifu, nama fayyee kadhachuun sinnifu. Rakkoonni guddaan fayyine fakkaata garuu hin fayyine baay'een ga'e. Dhibamaa jira waldaa keessa. Kanaaf sina eebbisu wangeelli humna fayyisuuf keessaa qaba. Wangeelli amma laallu kun, wangeelli waan gatii hin qabne namatti fakkaatu kun ni kan bakka jiru hin beeku. Innumti kun itti du'aniiru, itti beela'aniiru, itti magaaziin citaniiru, itti dhala dhabaniiru, itti zayitii dambaa keessa bu'anii gubataniiru, itti leencan nyaatamaniiru. Wangeelli fayyisa jedhanii ameen jedhame. Abboota keenya biratti wangeelli hojii hojjeteera. Meesii bankana bara kee keessattis wangeelli si biratti gatiin dhabe. Dargaggoota harka ol kaasaa, abbootii harka ol kaasaa. Barri kun bara keetti baratti wangeela lallabduudha. Umurii si hafe keessatti wangeelli si biratti gatiin dhabe. Meeshaa lolaa keenya, da'oo amantii keenya kan ittiin ifa argine, kan ittiin kanaan nuusaa qabe, kan ittiin wayyaa uffanne, kan ittiin mana ijaarranne, kan ittiin nagaa arganne mandara keessa jiraanne wangeela mee ol kaasaa wangeela jedhaayya. Wangeela kanaaf jedhanii mootota Roomaa fuulduratti yeroo hedduu dhiyaatanii kanaaf hin beeku. Maaliif akka inni nama hin beeku jedhe Phaawulos. Warra Filiiphoos hidhamuun koo maaliif akka ta'e nama lolee miti, gaa'ila namaa diigee miti, ergaa sobaa dubbatee miti. Iyesuus kun du'ee du'aa ka'eera. Warra Yihuudii, warra Giriikii, warra Waaqa hin beekne gidduu deeme Iyesuus kun himee doolaarii qaala jireenya sinii laata, mana qaala jireenya sinii laata. Haleluuyaa! Yoo isaan amantan malee jireenya hin jiru jedhee lallabe. Har'as warra akka Phaawulos wangeelaa jiraatan la hakimaaya maqaa Yesuusin nama akkasii haa taasisu. Humna Waaqayyooti ittiin qaana'u, ittiin yeella'u, inni fayyise, Yihuudoota fayyise, Giriikota fayyise, si haa fayyisu warras mana kee. Si kadhu waan raajamee fayyuu dide mana keeti. Ergaan sii darbee silki quturiin sii waamame mana kee keessa wanti gadi ba'uu dide har'a humna wangeelaan mana keetii gadi haa ba'u. Ammeenyi mana kee jiru, dhukkubni mana kee jiru, sodaan mana kee jiru, yaaddoon mana kee jiru wal guuree maqaa Yesuusiin gadi haa ba'u. Gaafa wangeelli lallabame maasaa abaarameetu fayya, biyya abaarameef fayya, ulee dheekkamsaatu biyya irraa ka'a. Haleluuyaa! Warra waldaa gannatu Waaqayyoon haa jiraadha isiniin jedhaa. Dhugaa kanaaf jiraadha, wangeela kanaaf jiraadha, hafuura qulqulluuf jiraadha. Nama jiraatu si haa taasisu. Si kadhu maqaan wangeelaa sirratti hin badin. Yaa namni jedhu jiru ilaame
inni kan maqaasaa eeggachuu waan baay'ee godha. Maqaan Yesuus irratti hin badin. Maqaan Yesuus mana kee irratti hin badin. Maqaan Yesuus mana keetti hin badin. Wangeelli mana keetti gadi hin bu'in. Samaleen bareen, samalee siimboon qabnu, samalee nyaanneen kun, samalee nagaan argan, inni waan hundumaa keenya. Mee wangeelli humna keenyadha. Isaaf nan jiraadha jedhame. Ameen. Ka'i siin jennaan ka'iif. Deemi siin jennaan deemiif. Dhiisi siin jennaan dhiis. Warra kanaa jiraatan Waaqayyo balbala araaraa baneefidha. Kanaan ilaalama jireenyi keenya. Wangeelaa jiraattee taanuun jedha. Jiraattee tansa sii kenne. Wangeela nuu kenneera ilmi Waaqayyo. Wangeela lallabee jedha. Gaafa jalqaba afaan isaa keessaa kaasu wangeela lallabe Yesuus. Wangeela lallabaa jedhe maa yoo wangeelli lallabame malee namni jireenya hin argatu waan ta'eef. Wangeela lallabaan hundi. Kanaaf kiristaanoon maaliif wangeelaaf jiraachuun nurra jira? Humna keenya waan ta'eef. Humni keenya birrii qabnu miti akkaawuntii irra. Fila hiriyaa naannoodhaa hiriiranii jiran miti humni keenya. Humni ente, humni hamana wangeela. Kiristoos saati. Lafaati qabdu miti humni kee. Baajataatu murii kee keessatti argatte miti humni kee. Guyyaa tokkotti dhufe akka koriiderii kana ta'ee jigee bada. Ilaamee ol kaas. Humni kee Yesuus. Humni kee wangeela. Mee argate ol kaasi anaaf Kiristoos humna kooti jedha. Ilaafuun Waaqayyo sagalee kana naa laataa jira. Namoota dadhabanii humna buusanii madi humnan ta'a. Warra humna dhabee madi humnan ta'a. Mee rikkadhu Yesuus humna kooti jedha. Hin amantaa. Hin sodaatin sitti bu'anii noof kalani. Humna gararraatu si duukaa jira. Haleluuyaa. Mee humna caaluun na duukaa jedha. Nama wangeela qabatu hamaan dura dhaabatu. Nama wangeela dhaadatu soomni dura dhaabatu. Biyyi lafaa dura dhaabatu. Ibiddi wangeela mana keetii ala boobu'an. Haleluuyaa. 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 Umurii si'ate keessatti utuu wangeela lallabin hin du'in. Sila oo lallabuullee dadhabne utuu hin jiraatiniif hin du'in. Yeroo ko akkamitti wangeelaa jiraadha warrattan qabadda tokkofa jaalala isaa hubachuudha. Yoo jaalalli Kiristoos siin galle wangeelaa jiraachuu hin dandeessu. Amma rakkoon keenya inni guddaan namni maaliif wangeelaaf jiraachuu dadhabe? Sanbata oonaaf waldaa inuma dhufnee dhaggeeffanna. Jaalalli Kiristoos sirriitti nuun ibne taanan, jaalala Kiristoos hin machoofne taanan wangeelaan jiraachuu hin dandeenyu. Namni takkaa jaalala Kiristoos hin qabame immoo biyya lafaan jaalatu danda'e. Haalaan jaalatu danda'e. Fedha foonitti hin deemuu danda'e. Haleluuyaa. Yesuus akkamitti na jaalate? Ani maal goonan na jaalate? Eessa utuu hin jiru na jaalate? Utuu achi deddeebitanii yaaddanii bara utuu gooftaan amanii maal goonam nu jaalate Waaqayyo? Namni as keessaa birrii kenneef inni gara keessan dhufe hin jiru. Ofumaa isaatii jedha. Utuu biyyi lafaa isa jaallatin akkasumatti jaallate. Nutuu isa jaallate miti. Nutuu isa filate miti. Isatu ofii nu filate jedha. Isatu ofii nu jaallate jedha. Nama jaalalli kun galeef hidhaan irraa addan baasu. Iyyuun irraa addan baasu. Argachuun irraa addan baasu. Inni amma jecha takkittiitu waldaa dhaari'a. Jaalala Kiristoosii gallaan ergamaan biraa wangeela yoo lallabe. Rahadii baadiyyaa laboora. Billaan dhufee morma keerra yoo taa'e. Hoolli yoo sii qotame jaalala Yesuus irraa addan baasu. Phaawulos kanatu galeef. Kanaaf jedhee jedhame akka nama nagaduu hin danda'a. Akka nama barateera. Biyya tokko keessatti aangoo wayirra ture jiraachuu hin danda'a. Akka warra kaaneen dabalu mootaaf godhe qeesii ta'e Phaaphaasii ta'e biyya irratti moo'ee jiraachuu hin danda'a. Gaafa karaa Damaasqoo irratti itti mul'atu garuu jaalalaan lapheessaa seene Yesuus. Kanaaf Roomaa 8:35 irratti heewutu jaalala Yesuus hin dandana baase. Argachuudha hiqi, dhabuudha hiqi, heerumuu fuudhuudha hiqi, ergamaa biraa yoo lallabe hiqi. Yesuus irraa homtuu adda nan baasu.
Nandu amale Yesus garinis. Yesus anam direnya coach. Yesus anam wanu duma coach. Lawan ayo sabagala magala wangela nagajo. Jalalli ho Allah pesani ase. Jalalli ho amina sani tagal. La pesani tagal. Ma pesani tagal. Jalalatu wangela namalallafsis. Jalalatu wangela fakkadu annamagoda. Jalalatu tuqqota tiniftu sigoda. Jalalatu aye mana qaribota tiniftu sigoda. Jalalatu ejjata tiniftu sigoda. Jalalli wangela la fete ase. Namni gafa Yesus jalatu dandeese kanan jalatu. Dandeese na fonsati du kambu. Jalala Kristo tutti dhaga'amaa deema. Eenyutu jaalala Yesuus irraa deemas? Amma waliyyuu hin beekne. Nama tokko namaaf waaqa waaqessin. Abalu nu cufnaan bakka nu waaqa sarrumaa kaanee cufna. Hargachuudhaan, abuudhaan, beela'uudhaan, daaruudhaan, sooromuudhaan, miira keetii maaltu Yesuus irraa adda si baasuu barbaada? Jaalalli dhugaan gaafa sii galu garuu yoo sooromtes, yoo hiyyoomtes, yoo namni si deeggaru jiraates, yoo dhabames, yoo du'e nan du'a jettee Yesuus wajjin deemu. Dhibeen Yesuus irraa adda si baasu. Jechi namaa Yesuus irraa adda si baasu. Lafaa jaalalli namaa Yesuus itti si dhiyeessu. Yesuus irraa si fageessu. Har'a ibiddi jaalalaa lama eegee seenu. Namoota akkasiitu waaqaaf jiraachuu danda'a. Dhageessanii warra jaalalli Kiristoos laphee isaanii mana isaanii irratti moo'e wangeelaa jiraatu jira. Yoo jaalalli Kiristoos moo'e duwwaa jiraata. Jaalalli Kiristoos moo'e taanan hoob rakkista, mana kee rakkista, waldaa rakkista, riyaa rakkista. Jaalalli Kiristoos moo'e taanan garuu wuli haleluuyaa. Biyya namni sin arginettis Yesuus maaf jiraata. Siikadhu jaalalli horii si keessaa du'e jaalalli Yesuus sittaa qabata. Jaalalli fedhii biyya lafaa ol kaas laadibaa. Jaalalli wangeelaa lafee keeyyaasee har'a ho'itee boroo akkan qorrine, har'a ililchitee ni boroo akkan dhiibne sitti jaalaa haadee mee Yesuus jedha. Sin jaalladha jedhani. Hin jaallattaa Yesuus. Islam Yesuus jaallattan. Hin jaallattaa. Naa jiraadhu cubbuudhiin si jedha Waaqes. Yoo naa jiraatte immoo siif hollola. Yoo naa jiraatte balbalan sii bana. Yoo naa jiraatte iddooteen jijjiira. Yoo naa jiraatte kabajan sitti godha. Nama si salphise iddoo sii laata. Naa jiraadhu sii jedha Waaqes. Namni jaallatu obboonni baay'ee godhe. Farfannaan si jaalladha duwwaa jennee kan gallu miti. Sanbata duwwaa Yesuus si jaalladha jennee kan gadi baanee cubbuu keenyatti deebinu miti. Jaalalli Yesuus itti dhufnaan biyya jirtu, waajjira jirtu, ganda jirtu keessatti, lafa hojii keetti dandeessee meeshaa namarratti yaaddu, dandeessee nama kennitu, dandeessee dabarsitee du'aaf nama kennitu. Jaalalli Yesuus yaa mo'atu. Kottaa jaalala Yesuus hin machoofna. Gaafa jaalala Yesuus hin qabamtu dandeesse nama hin jibbitu. Hin dandeessu bakka alchilin. Bakka hin danda'otta. Jaalalli Yesuus nutti seenuu qaba. Dhuguman sinitti hima. Wangeela jiraachuu barbaaddu jaalala keetiin na guutu jedhaa kadhadha. Jaalala Kiristoos hin qabamuu qabdu. Jaalalli Kiristoos paaworii guddaa qaba. Warra jaalalitti itti galche taa'ennaan hin taa'oren linduu taa'enne wonduu illee nan du'a malee Phaawulos maaloo dhiisna mana samoona jarri wayii si jeesuuf karoorfatanii anoo qophiidha du'uu dhufa jedhe nan du'a deemee ameen. Namni jaalala mucaa micoodhanuu qabame koo halkan maraatee fiiga miti. Jaalalli micoodhuu buddeen nama dhoowwiti miti. Micoyyoo mucaa jaalannaan ikkoo isatteeru malee nan qalamettee kanaa baddi jedhe. Hinduuti. Jaalalli namaanii nama qabnaan jala galti namni. Maraat. Jaalalli Yesuusii otoo si qabe qalatis ma jaluma galta sila. Isuma wajjin fiidda sila. Maqaa Yesuusii. Isarraa fiidda miti isa jala fiidda.
nama birrii jaalatu nama birriitti argita. Nama jaalatu nama biratti argita. Nama Yesuus jaalatu garuu wangeela akkatti argita. Wangeela wajjin deema argita. Wangeela yeroo inni lallabu argita. Inni jaalalaa siyaasa. Amma namni biyya isaa jaalatee biyyaa du'aayira. Miti namni buddeen jaalatu buddeen warratti duuti. Garuu sittanima lafa dibadduuti namu utuu Yesuun lallabdu utuu isa jaalattu siifaa ta'u. Yaa Waaqa ilame sini kadhu dargaggoota amantoota ilame jaartitti jaalalli Kiristoos namminaani halkan hin qiftu guyyaan teessu garuma fuula isaatti waldaa jettee jaalala Kiristoostu seene warra akkasiitu Kiristoos odeessa. Har'aa booda fooliin Yesuus mana keetti adagaa. Jaalala Kiristoos hin machaa. Jaalala Yesuus hin qabamee. Qabamuu qabna. Jaalalli Yesuus seenuu qaba. Rakkoon keenya inni guddaan jaalalicha waan hin qabamneefidha. Kan wangeela jiraachuu dadhabne. Kanaaf waadaa galaaf siifan jiraadha bakka. Gooftaa har'aa booda siifan jiraadha. Hin jiraadhu garaa koof. Jiraadhu maqaa koof. Hin jiraadhu haalaaf. Hin jiraadhu biyya lafaaf. Kiristoos siifan jiraadha. Biyya kana keessa namni Yesuus jiraatu hin dhabamin. Akka Nohi bara Nohi lallabe namni Waaqa wajjin jiraatu hin dhabamin. Waldaa Gannat keessa nama Waaqa wajjin jiraatu hin dhabamin. Ol kaasi si deebisu. Gabaa biyya jadduu keessaa namni wangeelaa jiraatu hin dhabamin. Mandara kee keessaa mana kee keessaa namni Yesuus jiraatu hin dhabamin. Ameen hin dhabamin. Jaalalli Kiristoos gaafa si galu hin jiraatu. Amma warri fuutanii hundumaa keessa darbita waa'ee jaalalaa beektu. Warri kaan immoo ittiin qabamtanii keessa jirtu. Isuma foonii jechuudha. Jaalalli ishiin fooniyyuu baay'ee nama miti. Irriba namarraa boolleessiti. Yeroo tokko gaafa jaalala Kiristoos hin qabamtan rakkinni isinitti hin dhaga'amu. Jechi isinitti hin dhaga'amu. Argachuuf dhabuu isiniif homaa miti. Yoo duutan isinitti hin dhaga'amu. Sababii isaa isa dhaalutti deemu. Achi dhaquun barbaadaa jedhee warra Filiiphoos hin Phaawulos achi dhaquun barbaada. Garuu mareedhaa keessa ta'e baga gammadda nammayyuu irra deebi'aa gammadaa jedhee gammadi gooftaa qabaachuu keettanii lallabeef maqaa Yesuus isa qabaachuu keetiin gammachuu guddaan mana dhiyaate. Namni isa qabu namni hin gammanne birrii otoo argattees hin gammaddu. Gamoo otoo argattees hin gammaddu. Beektanii Yesuusitti hin gammanne gaafa heerumtees hin gammaddu. Gaafa fuutees hin gammaddu. Gaafa mana ijaarrattees hin gammaddu. Garuu lafa duwwaa irratti namni Yesuus jaallattu hin gammaddu. Jaalalli Yesuus laphee keessa naa qabatu. Caalu onnee keessan. Kanaaf akkamitti wangeelaa jiraan? Jaalala kanaan yoo qabamne qofa. Lammaffaa akkamitti wangeelaa jiraan? Macaafa hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan. Yoo hafuurri qulqulluun nu keessa jiru ta'e jiraachuu hin dandeenyu. Nu isa sumaa dadhabna. Isinis hojiitti ni hiiktan. Akka hojiitti hiiknee wangeelaa jiraannu kan godhu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu affeera mana keessanitti. Hafuura qulqulluu si beeleera si dheebodheeradha amantoonni. Yoo isa mana keessanii ari'attan nagaan hin jiru. Yoo isa garuu ol seensistan nagaan dhufa. Hafuura qulqulluu iddoo sii qaba. Mana koorratti keessummaa ulfinaa moo'ii gaafa sin jettan isaan booda hafuurri qulqulluu akkasiin wangeelaa jiraattan sin kakaasa. Akkasiin hojii Waaqayyoo hojjettan sin godha. Akkasiin ammeenya gadi baaftan, akkasiin soba gadi baaftan, akkasiin jibba gadi baaftanii Kiristoosin ol galchitan namootaan simattan sin godha. Hafuurri qulqulluun akkami wangeelaa jiraannu nu godha. Sadaffaan akkamitti wangeelaa jiraanna? Wangeelichuma dubbisuudhaan. Dubbisaa. Hin dubbifnee gooftaan dubbisaa. Wangeela yoo dubbistan amantii keessantu cimaa deema. Mee namni torbee kana otoo biddeen hin nyaatin ture. Dhugaadhaan fedhii kootiin hin xibsii bitaa. Torbee kana keessa utuun biddeen hin nyaatin ture. Torbee tokko guutuu biddeenuma kan jedhamu afaan naseenii nama jiru asii wacii mataa koo waldaatti hin fidu. Hin jiru kanaafan dubbadha.
Dhageessani? Isti namoonni macaafa Waaqayyo sin gargaaree fidala dubbistan. Yaa gooftaa umtuun dubbisu jechuudha yaa. Isti fidala nam dubbisaa. Warri duuba sanaa hin baranne natti fakkaata. Isti harka keessa warri dubbistan hin jedhe. Namoota xiqqoodha. Yaa Waaqa namicha tokko tokkos jedhe wallaalummaan mana barumsaa dhaqan iyyee namarraa ba'a.